waan sanaaf hin galle piraankiidha ta'e pirankii miti ta'e dhugaadha ta'e soba ta'e naaf hin galle naa galuu didee jennaan isin gaafachuu dhufe anillee mee warri isinii gale koomentii jedhatti naa barreessa. Mucaanii sooretti jaallatee fi soorettiin dhuguma jaalala dhiyeesseef moo gurbichi akkamii garuu jechuun gurbicha amanuu hin dandeenye piraankii gochaa jiru natti fakkaate maaliif yuutuubillee abdiif sooretti moo maal jedhee banee kanaaf piraankii nu gochaa jiru jedheetuma yaadaa jira yoo piraankii ta'e hedduu namatti tola piraankiin isaanii bareedaadha jechuudha. Ijoolleen Amaaraayyuu akkasitti hojjetachaa jiru yaada bareedaa fiddanii jabaadhaa isiniin jechuun barbaade piraankii ta'uuf dhugaa ta'us itti nuuf fufaati viidiyoon keessan bareedaadha qulqullina qaba baay'ee nama hawwata baay'ee namatti tola itti fufaa nu hojjedhaa isiniin jechuu barbaada. Mee waliin haasofna mee hordoftoota kee koomentii jalatti naa barreessaa dhugaadha moo soba wanti kun naa galuu hin dinne. Salaamatan daganne assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroota amantii biraatiif ashama harka fuunee jirtu bakka jirtanitti nageenyi rabbii isin faana jiraatu. Akkasumas yuutuubiin kun yuutuubii gargaarsa haadholii keenya warroota humna hin qabne warroota waan nyaatan hin qabne warroota waan dhugan hin qabne ittiin gargaara jedhee yuutuubii kana bane waan ta'eef warroonni sabiskiraayib gootanii laayik gochaa jirtanii harki keessan fayyaa argatu galatoomaadhaa ulfaadhaa galanni keessanii bilisummaa haa ta'u bilisummaa addunyaa kanarra waan akka bilisummaa caala hin jiru waan ta'eef rabbiin fayyaa guutuu isiniif haa kennu isiniin jechuun barbaada. Warroonni sabiskiraayib goone si haaraa yoo jiraatan sabiskiraayib godha. Anaaf jettanii miti warroota dheebote warroota beela'ee ittiin dheebuu baasuuf ittiin beela baasuufi jechuudha. Kan ilaaltan viidiyoo kana kanaaf jennaani hedduu tokko galatooma warroonni viidiyoo jettanii na argaa jirtanis warroonni na gargaaraa jirtanii yaadanis na deeggaraa jirtanii hedduu tokko galatooma ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Sabiskiraayibii gochuun dagatanaa viidiyoo kanallee ilaalaa sa'aatii halakkaa'u isiniin jedha. Waa hunda isaayyuu dhumarratti in argitu jechuudha. Harratti in argitu waan ta'eef isin argisiisa. Har'a viidiyoo akkas irraan isin hojjedha maaliif xiqqoo mana madaamii keessa waan hin jiruuf iyyuu hedduu hin ulfaatan beektu ijoollee mana madaamii keessa jirtanii akka itti viidiyoo dalaguyyuu hedduu natti ulfaata. Kanaaf jedheetan guyyaarraa yeroo hunda gadhiisaan jiru ajandaa yoon argadhes immoo waan akkas oduu kanarraa dubbadhe ittiinillee sabiskiraayibii guddifadhe ittiinillee sa'aatii taphachiifadha. Kanaaf jennaan daraa keessanitti banaa isiniin jedha. Egaani wanti deemaa jiru dhugaadha moo soba naa galuu dide. Amma dhuguma piraankii nu gochaa jiru moo mucaan dhuguma soorettiif jaalala dhiyeesse moo akkam. Mucichi piraankiidha kan hin jedhee fi mucichi duraanii yoo argitaniitu ta'e viidiyoo murmuraasa argitaniitu feesbuukii irratti illee tiktookii irratti illee argitaniitu ta'uu danda'a. Otuu sirbuutu namoota baay'ee nama kumaa oltu jala jira mana soolaniitti otuu sirbuutu jechuudha. Surreen xophennaan itti gabbuute boo. Surreen bijaamaa wayii keewwataa hin hiike bijaamicha inni uummata piraankii gochuuf malee beekaa godhe malee otuu beekini miti. Otuma sirbaa yeroo xophennaan surreen itti gabbu'ee surricha ijoolleeffatee baqatee uummanni kolfee miti anuu gaafa dargee nan kolfee miti nan maraadde mucaa hiriyaa koo tokkotti sheerii godhe ani waa sheerii badaa hin godhu itti sheerii waan nama kofalchiisu malee zimbilooma waa fuudhee sheerii hin godhan itti ergee seerri kofaltee wanti kuni piraankii natti fakkaata gala mucichi piraankii godha qoosaadha jireenyi isaa hin taphata hin kolfaa qoosaadha kana yookaan immoo viidiyoo ittiin yuutuubii ittiin dalagachuuf kana godhan natti fakkaata malee dhugaa natti hin fakkaanne koomentii jalatti dhugaadha jettaniif koomentii keessan argeen ture dhugaadha maashaallah baay'ee bareeda akkasii yaada garaagaraa dhiyeessaa fi turtanii garuu anaaf naa fudhatamuu didee dhugaadha ta'ee dhugaamsi ta'e adda baafachuu hin dadhabee maaf mucichi duruma qoosaan jaallata yuutuubiin immoo akkuma argitan maqaa sooree fi isaan banamee jechuudha. Kanaaf walii galanii hojjechaa jiru natti fakkaate. Piraankii isaa ta'u piraankii dhiisuu isaa ta'u viidiyoichi qulqullina qaba. Viidiyoo ilaalamuu fi nama hawwatudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee namatti tola jechuudha. Akkaataan itti qindaa'ee akkaataa isaan itti wal mari'atanii hojjetanii piraankii haa ta'u hedduu namatti tola. Hedduu nama gammachiisa jechuudha. Kanaaf immoo maal gochuu qabna hordofuu jajjabeessuu sabiskiraayib goonee guddisuu qabnaa jechuudha. Sanuu ijoollee biyya keessa jirtu ijoollee ola deemaa jirtu akkasii kana gaafa arginu guddisuu fi jajjabeessuu nurra jira malee negeetiivii koomentiin taanee hin sobdaa piraankiidhaan maa akkana nu gootaa jechuun hin danda'amu. Haa guddatu piraankii nu godhee haa guddatu.
shabakaatti guuttatee silkii isaa gubee maal godheeti kan inni guddifachaa jiru. Haa guddifatuuti subscribe godhaafi. Tokko faan kan 18 ilaalamee jira. Garuu manni keenya subscribe hin godhu. Argitanii ijoollee Oromoo keenya daawwata garuu subscribe hin godhan. Reefu subscribe isaa 300 irra jira. Argitanii nama 18 ilaalamee ammanaan hagana wal xiqqeessa namni keenya waan jajjabeessuu hin beeku. Kanaaf subscribe godhaa. Pirankii isaa ta'u pirankii dhugaa isaa ta'u subscribe godhaa daawwadhaa jajjabeessaa. Soorettiin illee ijoollee biyya keessa jirtudha. Nama bareedduudha beektuudha. Pirankiin isaanii dhugaa isaa ta'u kijjiba isaa ta'u ani kana jedhee jara lachuutti iyyuu hin moru jechuudha. Soorettiin akkuma beekamtu yeroo baay'ee hin caqaccatti soolanii akkuma jaallattan hin beektu yeroo baay'ee soolanii jiru wal lolti wal caqaccatti deebi'ee immoo gurbaanni kun immoo karaa qaawwaa argatee daqee gaafatate natti fakkaata. Akka jedhu sana soolanii jiru wal lolte jirti maali soolanii jiru wal lolte jirti har'a immoo keessa ba'anii jechuudha reebame. Jaalalli yoo dhugaa ta'e jaalalli aarsaa nama gaafata. Obsa nama gaafata. Waa baay'ee taata jaalala irratti reebamuun jira. Nuti iyyuu yeroo kan keenya reebamnee jirra. Obboleessi kiyya nu reeba. Abbaan nu reeba. Dhossaadha jaalalli kun rakkoodha. Namaallee reebamuun jira. Obboleessi keessan jaarsa keessanii jiru wal loluu danda'a. Akkasumas namoota jaallattanii jiru wal loluu bakka tolee isiniif jedhanii isiniif hin eeyyamanii. Gurbaan cafallaqamee ka har'a. Ganamaan galgalaan naqee cafallaqamee sana. Nati tolaala pirankii isaa ta'u anamma pirankii miti pirankiidhaan jedhanii sobdaa hin jedhina. Nama hin sobdaan waan hin dhugaa waan dubbadhuuf hin sobdattanii koomentii jalatti naaf hin barreessina. Okay? Maaliif pirankii ta'ee soba ta'ee hin beeku. Viidiyoo isaaniirraa dubbachaa jira. Kanaaf jennaan hin sobda maarreedha jedhina. Har'a fuula koo orjinaalaan isinii waraabaa qulqulleessu. Ibsaan banadhee jira. Ibsaa gaafan banadhu fuula koon qulqulleessu waan ta'eef normaalidha fuulli koo. Kanaaf jennaan wanni hin godhina jajjabeessaa yoo dhugaa ta'e soba ta'es yoo dhugaa ta'e viidiyoo taanu iyyaafadhee qoradhee isinii dhufaa jechuudha. Soolanii dhugaadhaan mucayyoo sana jaallatee jira ta'e isaanillee piraankiin godhu ta'e hin beeknu. Kanaaf jennaan soorettiin immoo akkuma argitan nama baay'ee bareedduudha. Nama jaalalaaf hedduu namni kunis itti bu'uudha. Hedduu bareeddi mucayyooni. Akka ijoollee si'anaallee hin godhattu. Amalli ishee baay'ee bareedaadha. Akka dubartoota durba si'anaa hin godhattu jechuudha. Baay'ee mala qabeettii fi haasaa beektii waa hundumaa irratti jabduudha. Yoo jaallattanii nama jaallatamuuf malu jaallattanii jechuudha. Kanaaf immoo rabbis naa milkeessu mucaanni sunis hin bareeda. Inni kunis hin bareeda. Lachuun isaanii soolonis nuuf tokko inni kunis tokko ixaatti buufadhu jedheen soore ixaatti buufadhuuti nama tokkotti yeroo rakkoon qabu kunoo isheen kunis gamuchi isheen kun immoo xiqqoo na fakkaatti mucattiin olla deemtuudha reefuudha. Isheen kun xiqqoo inni fakkaatti guddifadhu kabaltee guddifatta abbaan manaa yoo si mo'ee tasayyuu abbaan manaa si mo'ee si kabalee si reeba taanaani sooromuun hin jiru. Garuu haati manaa waan abbaan manaa jedhu waan haati manaa jettu abbaan manaa hin dhagaha taanaani jecha seerran ce'u kana godhennaan kana godhaa sana dhiisennaan sana dhiisa yoo ta'e dhiirri jarri sun sooressa. Mi mandarma keessan keessa deebi'aa ilaala. Dubartii akka abbaa baluu bar haadha baluu bushaa ishee sodaata niitii sodaata jaartii sodaata warra jedhamee mandara keessa deebi'aa ilaala jarri sun sooressa. Dhugaa kan immoo abbaan manaa mataa keessa gadi qoffa'u ganamaa galgala yaada ishee tuffatu waan isheen jettu hirkaan fuune hiyyeessa homaan qaban. Dhugaa rabbi mee mandara keessa deebi'aa ilaala. Amman jedhe soolanii si lola yeroo baay'ee si lola. Mee shettii si kadhachaa jirtu kanatti heerumi soore. Shettii kanatti heerumi ishee xiqqishuu ammaatti heerumi soolanii dhiise. Kana mataa keessa qoffaatee bulta. Akkasii dhiifama godhaanis nama qofachiisuuf hin jedhee homaa addan baafannee adda baafadhee dhufa addan baafadhaa gala.